Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaawwan darban keessatti akkaataa kamiin daataa Excelidhaan qopheeffannee piriinti godhachuu dandeenya, akkaataa kamiin maxxanfachuu dandeenya kan jedhu tuutoraalii isinii qopheesseen ture. Tuutoraalii sana namoonni ilaalanii karaa biraa karaa salphaa ta'ee karaa itti daataa qopheeffannee sana piriiviyuu isaa ilaallee sirreeffachuu dandeenyu hin jiru kan jedhu karaa keessaa gaaffiin dhiyaataa jira. Sanarra dhaabbadhee tuutoraalii har'aa qopheessuuf dirqameera. Namoonni fuula yuutuubii kiyyaa fi haaraa taatanii tuutoraalii armaan dura qopheesse sana ilaalaa isiniin jecha. Asumaanis fuula yuutuubii kiyyaa sabskiraayib gochuudhaan hanga dhumaatti akka na hordoftan isiniin jedha. Kan miseensa taatan immoo barumsa asirraa darbu kun akka hiriyoota keessan gahuu fi sheer laayik gochuun dagatiin isiniin jedha. Kallattiidhumaan gara barumsa keenya irratti gaafa darbu daataa kana fakkaatu qopheeffadheera. Daataa kana of fudhannee ilaallee fuula tokko irratti bahuu dhiisuu danda'a jechuudha. Fuula tokko irratti bahuu dhiisuu danda'a. Yookaan yeroo maxxansitanii kulamanii kana kutuu danda'a. Yookaan kana lamaan kutuu danda'a. Fuula tokko irratti isinii bahuu dhiisuu danda'a jechuudha. Fuula tokko irratti bahuu fi bahuu dhiisuu isaa immoo akkaataa kamiin baruu dandeenya isa jedhuu fi armaan dura isin agarsiiseen ture. View kan jettu kana kottaati. Page layout kan jettu kana ilaalaa. Page layout kan jettu kanatti gaafa cufaastanii kunoo bifa kanaani booksii kana keessa kan jiru yoo ilaaltan jechuudha. Booksota kana ilaalaa. Booksii kana keessa kan jiru fuula tokko irratti ba'a. Ishee kana immoo kutaa jechuudha ilaalaa. Description ishee jettu kana kulamanii kana irraa kutee jechuudha. Ilaalata kanas description kan jettu kana kukkutee baasaa jechuudha. Sira fuula tokko irratti bahuu qabu ture. Kun fuula tokko irratti bahuu qaba bifa kanaan yoo fudhattanii ilaaltanii bifa kun fuula tokko irratti bahuu qaba ture. Yeroo inni kun hundi isaanii fuula tokko irratti bahuu qabu. Garuu inni maal godha? Bifa kanaan baasaa jechuudha. Yoo kallattiidhumaan itti sirreeffatanii piriinti gootanii kana fakkaatee isin jalaa ba'a. Kulamanii kana aabaa caadaa kana fuula tokko irratti kana immoo fuula tokko irratti baasaa jechuudha. Kana immoo fuula tokko irratti baasaa jechuudha. Kanaaf silaasa fuula tokko irratti bahuu qabu. Akkasittiin diskiriipshinii kophaatti baaseetu yeroota kana immoo kophaatti baasaa jechuudha. Kanaaf kana maal gochuu qabnaa isa jedhuu fi kanaan dura isin agarsiiseen ture. Ishee kana irratti cuqaasaatii ilaalaa. Ishee kana irratti gaafa cuqaastanii maal argattu jechuudha? Kan agartu jechuudha. Amma ilaalaa. Page 1, page 23. Page 1 kulamanii kana asii gadi lakkaa'eetu kulamanii itti aanutti dhufee lakkaa'aa jechuudha peejii. Kanaaf page 1, 2, 3. Amma kan barbaannu maalidha? Kulamanii tokkotti fiduudha kan piriinti ta'u kana. Jara kanaaf page break preview kan jettu kana irratti erga dhuftanii booda erga irratti cuqaasanii booda maal gootu jechuudha. Ishee kana irratti cuqaasaatii sanaa booda maal gootu kana ilaala. Yeroo tattii kana kun peejii tokko irratti ba'a. Kun peejii tokko irratti ba'a description. Ishee kana maal gochuu qabna jechuudha. Isheetti kana laayinii bireekii taatee gadi buutu kana laayinii ciccittuu kana jechuudha. Sarara ciccitaa kana maal goona jechuudha. Asirratti qabneetu maal goona? Mallattootti kanatti gaafa jiru qabneetu maal goona hin gootonni achi as eenyutti finna gara laayinii isa dhumaa kanatti finna jechuudha. Amma yoo fudhattanii ilaaltan peejii tokkotti dhufeera jechuudha. Jiru amma. Inni asirraan kulamanii kanarraan asii gadi lakkaa'ee jiru hin jiru jechuudha. Bifa kanaan gara peejii tokkotti fiduu dandeenya jechuudha. Gara kulamanii tokkotti finnee utuu kutii piriinti nuu godha jechuudha. Amma meeqa nuu godha? Sila meeqa ture? Sila peejii meeqa ture? Duubaa deemu andoo jedhu. Sila peejii meeqa ture? Yoo fudhattanii ilaaltanii jechuudha. Ragaan kun peejii meeqa ture? Peejii 44 ture. Gaafan kana akkas gootoo ta'e fidee asitti gadhiisu isa kanatti dabalu garuu peejii 44 kan gara 17tti deebisee fidee jechuudha. Peejii 44 gara maal balleessine jechuudha. Kulamanii kana balleessine ishee kana balleessine. Ishee kana balleessuun maal goona? Kunoo asuma irratti fidaniitu gaafa pooyintariin keessan aaroo kanatti jijjiiramu hin qabdu. Raayit kilikii gootaniitu hin gadhiisin akkas gootottu gaafa gootottan bifa kanaan fideetu piriinti isinii godha jechuudha. Ammatu piriinti piriiviyuu isaa ilaaltanii piriinti piriiviyuu isaa ilaalaa kottaati ilaalaa kana fakkaata jechuudha. Duraan garuu hin kukkutaa ture. Hubadhaa duraan hin kukkutaa ture. Amma garuu diskiriipshinii iddoo tokkotti isinii fideera. Karaa salphaa ta'e bifa kanaan piriinti godhachuu dandeessu. Itti fayyadamaa isiniin jira.
namoonni fuula YouTube kiyyaa faaraa taatan fuula YouTube kiyyaa subscribe gochuu kan daganneetiin ni jira. Namoonni miseensa taatan immoo hiriyoota keessaniif qooduudhaan akka hiriyoota keessan ga'u godhaan sin jira. Barumsa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura.